Rakkoolee fi akkasuma immoo yaachisaa shamarran hundaati inni kun jechuudha. Keessattuu shamarran keenya kan biyya Arabaa keessa jiraatan jiini kun ji'a kabajaa fi jaalatamaadha. Haa ta'u malee Arabdoonni baay'ee kan nyaata zayitii adda addaa hojjetanii fi akkasuma nama hojjechiisan manni oo'a sammales jechuudha. Qilleensi tokkollee alaan seenu kushiinaan isaanii okkaamamaadha. Sababa kanaaf jecha finniisas tahee fuulli isaanii golgolaa'uu sababa hirriba hir'innaa iji isaanii dhukkubuu fi miilli isaanii dhukkubuu miilli isaanii hidda adda addaa hidda gurraachaa fi diimaa luka isaanii irratti agarsiisu kana guutuu isa inshallah Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune warroonni amantii biraa qabdanis Oromoo koo guutuu jirra jirtu isiniin jedha. Namoonni afaan Oromoo dhageettan guutuun keessan viidiyoon kun baay'ee kan isin fayyadamuu fi hedduu bu'aa kan argattan. Rakkoolee fi akkasuma gaafii hedduu keessan gaafatamaa jira. Karaa sooshaal TikTokii jechuudha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa warroonni fuulli keessan baay'ee isin finniisa qabu akkasuma immoo yookiin isin shifiniina waan kamillee itti gootanii kan dadhabdanii fi akkasuma immoo tuyyuu wanni kun yoo barbaadamee hojjetamee godhamee obsaan fayyadamee jedhan wanni hin banne yookiin ammoo wanni hin milkooyne tokko hin jiru yoo rabbiin fedhe. Itti aansuun ammoo tuyyuu namoonni hedduun kan abdii kutanii fi akkasuma immoo tuyyuu walitti makaa mana keessatti dibatamuu kan hifatan hedduutu jiran. Namoonni garii namuu sababa mana dalaganii yookiin ammoo tuyyuu haati mana isaanii bira hojjetan kan ittiin dhiisnee fi akkasuma immoo haala sodaa qaama isaanii keessa jiru yookiin ammoo osoo madaaminuu kan dhiistu tahee sodaachuu irraa kan kahee kan hin hojjanne yookiin ammoo hin dibanne baay'eetu jira. Rakkoolee namoota kana hundaafuyyuu haala salphaa taheen faarmaasii irraa qoricha bitattanii qoricha lama qabadhee isinii dhufee jira waa'ee finniisaatiin wal qabate akkasuma immoo tuyyuu kan doktorrii akkuma beeratame jechuudha biyyoota gurguddatan keessatti sadarkaa tokkoffaa qabanii fi yookiin ammoo dibata kireema kana finniisa qofaaf jedhamee kan lafa kaa'ame karaalee hedduu waan hedduuf kan nu fayyadu. Haa ta'u malee finniisa irratti kan xiyyeeffatu qabadhee isiniif dhufee jira. Isin ammoo hanga xumuraatitti na wajjin turtii gaarii godhaa. Warri maatii koo hin taane maatii koo taha akkasuma immoo tuyyuu mallattoo laayikii cuqaasuun akka hiriyoota keessan obboleeyyan keessaniif sheer godhaa karaalee sooshaal kamiinuu jechuudha. Itti aansuun namoonni hanga ammaatitti gaafii adda addaa na gaafattanii gaafii keessan argeen deebifneen of kolchaa isiniin jedha. Sababa biraa osoo hin tahin baay'ee waan biizii tahee fi kanaaf finniisa jechuun yookiin fuula keenya irratti haalota adda addaatii fi karaalee adda addaatiin kan nu bahudha. Tokkoffaa irratti isa gugurdaa asitti argitan kana bifa xurii of keessaa qabu yookiin osoo malaasanii haala malaa bifa adii wayii waan of keessaa qabuun kan bahudha. Itti aanuun ammoo tuyyuu finniisa xixiqqoo yookiin ammoo tuyyuu baay'ee fuula keenya irratti bullaayaa xaafii fakkaatee kan yaa'udha. Kana malees jechuudha finniisni fuula keenya yeroo tokko bakka tokko qofatti kan fufurdatee bahuu fi yeroo keessattuu jechuudha amantii islaamaa waan qabuuf yeroo salaata salaannu fuula dhiqannu kan baay'ee nu dhukkubu. Haalolee kanaa fi karaalee kanaan finniisa hedduutu jira jechuudha. Kanneen hundi isaatu dawaan isas tahee akkasuma immoo rakkooleen isaa guutuun adda adda. Irra caalaa hamaa yookiin rakkisaa kan tahu finniisa lamaan jechuudha. Kan bakka tokkotti nurratti bahu sababa o'as tahee hormoonii akkasuma yeroo marsaa laguu nama dhufu hedullee kan fuula namaas tahee qaamolee namaa bakka tokkotti furdaan jechuudha yookiin inni guddaan nama dhukkubu namatti bahudha. Itti aansuun namoota iyyuu finnisni gugurdaan amma asitti argitan kun fuula keessan irratti hedduu hammaatee yoo kan bahu tahe takka fuulli keessan zayitii tahudha akkasuma qaamni keessan dhiigdi keessan xuraa'uu fi sammalee jechuudha ol ka'iinsa hormoonii yookiin ammoo qaama keenya saffisaadhaan honni asitti isin beekuu qabdan namoonni tokko hormoonii jechuun maal jechuudha kan jedhan hin dhabamu jechuudha. Gadaamessaa yookiin ammoo tuyyuu qaama keenya keessatti killee jechuudha yookiin ammoo hanqaaquu isa jedhaniin kana yeroo jijjiiramuu fi yeroo inni ol kahutu jira jechuudha. Kanaaf yeroo kanas qabatee akkasuma ammoo tuyyuu shamarran keenya tokkos tahee dargaggeeyyii keenya dargaggummaa irraayis kan ta'e finnisni itti yaa'uu fi itti bahuun kun beekamaadha. Garuu sababa qaanfannuuf yookiin ammoo sodaannuuf jecha lakkii sanii fi miti jennee kan ofirraa waan ifa jiru tokko farfa jechuun ofirraa dhiibnudha. Haa ta'u malee hundi isaanii jechuudha adda adeemsatiin umriin keenya dabalaa deemu finnisnis kan nurraa hir'ataa deemuu fi akkasuma ammoo tuyyuu waggaa 15 irraa finnisni hanga gaafa umrii keenya 25-7 kan nu dabalaa deemu. Achi booda garuu kan baay'ee hir'ataa deemuu fi rakkoolee adda addaa akkasuma ammoo tuyyuu hirriba dhabuu nyaata zayitii baay'ee nyaachuu fi akkasuma ammoo qulqullina ciisichaa yookiin ammoo tuyyuu boraatii isaanii haala qulqullina taheen hin qulqulleessin sammalee jechuudha rifeensatti zayitilee yookiin dibata adda addaa dibatanii yookaan bakka ciisicha isaanii hin qulqulleessin yookiin hin jijjiirin sababa kanaaf jecha
balfa adda addaa fuulli isaanii qabate kan finniisa yaasantu jira. Fuulli keenya zayitii yoo ta'e ammas namoonni hedduun osoo hin beekne dibata nam tokkoo ta'uu fudhanii nam tokkoof ta'a jedhanii dibatan. Namni sun tarii fuulli isaa gogaa ta'uu mala yookiin ammoo jiddu galeessa ta'uu mala yookiin ammoo tuyyuu fuula lama ta'uu jechuun fuula lama osiniin jedhu fuula cinaa tokkoon jira cinaa tokkoon gogaa jechuudha. Haala kanaan adda baasnee beekuu qabna. Saamunas tahee akkasuma immoo dibata fuula gogaa fi fuula jiidhas tahee fuulli karaalee afur yookiin sadarkaa afurii kan qabudha. Kan addaan baasuu qabna. Kanaaf har'a walumaa galatti fuula kamiifiyyuu tahee sababa finniisaa yookiin ammoo tuyyuu rakkoolee fuula keessanii kireema sitti argitan kana haaluma salphaa taheen jechuudha. Faarmaasii irraa yookiin saandaliyaa irraa olfattanii fayyadamuu ni dandeettan. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa keessattuu jechuun shamarran keenya kan biyyoota adda addaa keessa faca'an dhiifama of kolchaasiniin jira hin beekan jedhee abdiin qaba. Kanaafi ani suuraa isinii kaa suuraa san screenshot godhattanii yookiin ammoo haaluma salphaa taheen mul'istanii faarmaasiis tahee madaamii teessan bitachuu ni dandeettan. Akkaataa fayyadama isallee hanga xumuraa isinitti kireema lama qabadhee isinii dhufe finniisa keessan malaasuu akkasuma ammoo dhoosuuf hin deemina. Haaluma salphaa taheen fuula keessan galgala yeroo rafuu heddan ganamas tahee galgala saamunaa fuula keessan barbaachisuun saamunaa finniisa balleessuun dhiqattanii kireema kana yeroo raftan itti gootanii raftan ganamas yoo kaatan saamunaan dhiqattanii garuu ammoo fuulli keessa yoo gogee jedhi kireema aduu fayyadamuu qabdan sababa waan ta'eef kireemni kun kireema kana kireema afurtu jira kireemuma kana tahee afurtu jira hundi isaatiyyuu kan isinii fiduu fi akkasuma ammoo isin addaan baafattanii kan beekuu qabdan isa kana bitachuu qabdan kan ammasitti argitan kan booraa fi akkasuma ammoo tuyyuu bifa burtukaanaa jechuudha. Kunoo kireemni kun akkuma sitti argaa jirtan harka bitaa keenyatti afurtu jira kan gurraachaa fi akkasuma ammoo leencisoo bira jiru diimaa qabu diimaa fi boora qabu akkasuma immoo keelloo yookiin ammoo tuyyuu boora qofa kan qabuu fi sarara diimaa tokko qofa kan qabutu jira. Kunniin hundi isaanii gahee of danda'anii fi akkasuma immoo tuyyuu baay'ee bareedaa kan qaama keenyaa ta'e osoo tahanuyyuu garuu sababa finniisatiin wal qabatee kan amma harka mirgaatiin yookiin ammoo tuyyuu suuraan harkaan fuula ofii finniisa ofirraa dhoostu bira jiru yookiin isa ammasitti fide kana fayyadamuu qabdan. Kanaaf afran kana keessa isa kana filattanii garuu afran isaatuyyuu yoo barbaadan viidiyoo qabadhee faayidaa fi akkasuma bu'aa isaa isiniif dhufuu ni danda'a. Haa ta'u malee garuu sababa finniisatiin wal qabsiifnee har'a kan fayyadamuu qabnu isaa leenci irra jiru yookiin ammoo suuraa irratti argitan kana akkuma sitti argaa jirtaniin haala salphaa taheen jechuu akka isinitti himeen galgala ta'us ganama ta'u yeroo rafuu heddan fuula keessan saamunaan dhiqattanii erga goge ija keessan jala baaziliinii dibattanii eegasanii isa kana dibattanii raftan yeroo hirribaa kaatan saamunaa dhiqattanii dirqama kireema aduu yeroo hedduu viidiyoo keerra barsiiseera fayyadamtan. Itti aansuun kireemni kun xiqqoo gatiin kaanirra ol kahaadha baay'ee finniisa filatamaa kan tahee fi beekamaadha. Kireema kanas bitattanii fayyadamuu ni dandeettan. Haa ta'u malee kan isin addaan baasuu qabdan kireemni akkanas tahee akkasuma immoo faafrikaan kana saamunaa ilkaanii kama akkanaattu jira saamunaa ilkaanii dogongortanii akka hin bitan akkasuma immoo kireemni kun kan fuula baay'ee gogaa tahee fi akkasuma dhodhoo yookiin ququnca'uuf kan oolutu yookiin gurguramutu jira isa addaan baastanii beekuu qabdan yoo kan fuula gogaa yookiin ammoo fuula nama ququnca'uu yookiin akkasuma immoo tuyyuu nama daran fuulli isaa gogee tatarsahuu bitattanii yookiin dhodhooyuu bitattan fuulli keessan akka daran isin shifiniina'ee yookiin finniis isin yaa'ee isin badu isin godha. Kanaaf addaan baastanii kireemicha kana faarmaasiis tahee bakka irraa bitattan mul'istanii kireema kana qofa kan fuula finniisaaf tahu yookiin finniisa balleessu jettanii haaluma salphaa taheen doktoroonni faarmaasii waan sirriitti beekaniif yookiin ammoo hojii isaanii taheef isinii kennuu danda'an isinii gurguruu danda'an akkasuma jechuun namoonni ofii baatanii bitachuu hin dandeenye madaamis tahee akkasuma shifeera madaamii kan ergattan tahe kireemuma kana suuraa fuutanii mul'istanii kan finniisaa jettaniin isinii haa galu lachuuyyuu finniisaaf kan asiin duratti taree fi kan amma jiru kunis jechuu kireema lama qabadhee isinii dhufe lachuuyyuu kan finniisaati. Asirratti kan argaa jirtu tan kana screenshot gootanii yookiin ammoo tuyyuu suuricha posti kan isinii godhuu fi akkasuma ammoo tuyyuu community jalatti yoo suuraan posti godhe ilaaltanii fayyadamuu irraallee ni dandeettan jechuudha. Suuraa qofa yoo viidiyoo irraallee screenshot godhachuu akkasuma viidiyoo irraallee waraabbachuu dadhabdan. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa eegumsi fuula keenyaa jabaatee cimuu qaba akkasuma ammoo fuulli keenya finniisas tahee rakkoolee adda addaa akka hin godhanne kunoo kireemni kun isa kana isuma kanatu saamunaan ilkaanii jira kan fuula jiidhattu jira kan harkaattu jira
kan cittootu jira, kan roobbitu jira, akkasuma immoo kan baarilee yookiin baccarrootu jira. San malee jechuudha kireemnummaan kun kan rifeensa keessa finnis yoo nama bahetu jira, kan madaattu jira, kan daa'imman yeroo jechuudha fincaan gubee jedhe ittiin alaarjii adda addaa irraa ittisantu jira. Ka alaarjii kolee adda addaa waan jiruuf jecha kan finnisaa qofa kunoo isa kana beeynee filannee haa dibannu isiniin jedha. Garuu ammoo maallaqa garaagarummaan maallaqa kan dura dabarse yookiin ammoo suuraa leencaa ofirraa qabu suni xiqqoo maallaqni isaa bareedaadha, baay'ee kan gadi bu'uu fi kun ammoo tuyyuu jechuun parsantii 3 waan caalu natti fakkaate. Inni kun parsantii 3 san caala jechuun yoo sun fakkeenyaaf birrii 15 tahe kun ammoo 75 yookiin ammoo tuyyuu 45 waan akkasiiti jechuun kun parsantiidha. Yoo sun 45 ta'e kun ammoo 120 yookiin ammoo 200 waan akkasii taha. Kanas akkasitti addaan beeytanii ka isinii ta'e filachuu ni dandeettanii. Lachuu hedduu bareedaa fi garuu kun ammoo tuyyuu akka looshiniiti. Wanni isin beekuu qabdan kana walit dhaabanis yoo fayyadaman waan nama balleessu tokko hin qabu. Sunis akkasuma walit dhaabdanii yoo fayyadamtan waan nama balleessu hin qabu. Shifiniina isinirraa balleesse taananii dhaabdanii looshinii fuula keessaniif filatamaa ta'e fayyadamuun isinirratti dirqama isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa wanni isin beekuu qabdan fuula keessan galgala yeroo kushiinaa seenuu heddan yookiin ammoo madaamii nyaata gargaaruu heddan saamunaan ofirraa dhiitanii saamunaa kireema OA yookiin looshina OA kan asiin dur barsiise ka aduu jechuu kama aduu santu taha isa dibattanii seenuu qabdan jechuudha. Yeroo salaata ammoo ofirraa dhiitanii bishaan qabbanaa lolla'achuu qabdan. Galgala yeroo raftan kireema kanas tahee kan dura dabarse kan leenca ofirraa qabu yoo fayyadamtan fuulli keessan tokkollee osoo isin hin tuqamin waan barbaadan osoo hojjettanii nagahaan ramadaanni kan isinirraa deemudha isiniin jedha. Ramadaan kariim jedha. Nama warra soomee fixu rabbiin haa godhu. Kanaaf guutuun keessan warroonni maatii koo taatan galatooma, warri maatii koo hin taane subscribe gochuun gama maatii kootti dabalama. Akkasuma immoo tuyyuu like share gochuun hiriyoota keessanii qooda. Horaa bulaa sagaleen kiyya sagalee soomaa waan ta'eef dhiifama mana of kolchaa isinirraa baduu kiyyaafis baay'ee biizii ta'e obsaan na eeggadha. Waan nu fayyada yookiin na fayyada jedhe isiniif qooduu uf duuban deebu rabbii kiyya gargaarsifadhe jini ji'a rahmataatii isinis du'aayii naa kadhaa sirriitti akka rabbii yaada muraada kiyya naa guutu. Horaa bulaa nagaatti.